Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota peejii Shaazeen Fayyaa keessanii bakka jiraattaniin isiniin jedha. Egaa obboleewwan koo deebi'ee dhufeen jira. Har'a aappii ajaa'ibaa tokkoon isiniin dhufee jira isiniin jedha. Aappii utuu hin taane akkaataa gara Itoophiyaatti dawwalannu warri shari'aa zeenii qabnu warri biyya Saawud Arabiyaa keessa jirru waliin ilaallaa jechuudha. Egaa utuu gara barumsa kiyyaatti hin dabarfatin warri haga yoonaa YouTube kiyya channel YouTube kiyya subscribe like warri naan goone akka seentanii subscribe like comment akkana gootanuun isiniin jedha. Wala jajjabeessinuu ilmaan Oromoo wal malee maal qabnaan isiniin jedha. Gara barumsa kiyyaatti immoo yeroo dabarfadhu mana meesejii keessa galtaniitiyyi mana meesejii keessa yeroo galtanii jettanu egaa warri jawaala guddaa qabdanu gubbaa kanarratti as gubbaa irratti kunoo bakka irra sarare kanarratti 959 barreessitanii as gabbuutanii immoo gara gadii kanatti immoo enter message bakka jedhu kanarratti bakka gadii gara gadii kanarratti immoo dhiifama asirratti immoo qubee fa la xa lakkoofsa tokko barreessitanii lakkoofsa tokko barreessitanii shariikaatti ergitanii akkasitti isiniif kennaa jechuudha. Fa la xa lakkoofsa tokko Itoophiyaa daqiiqaa 10 riyaala 3 jechuudha. Itoophiyaa birii sadii asiitiin daqiiqaa 10 Itoophiyaa softanii lakkoofsa tokko galchitanii shariikaatti ergitanii isinirraa fudhataa jechuudha. Ammas immoo deebitanii akkasumatti barreessitan ammas fa la xa lakkoofsa lama immoo yeroo barreessitanii jettanu riyaala 15 Itoophiyaa daqiiqaa 50 isiniif kennaa isiniin jedha obboleewwan akka isiniif galee abdiin qaba. Inni dura fa la xa lakkoofsa tokko 959 ergitanii shariikaan isinirraa fudhatee daqiiqaa 10 Itoophiyaa sa'uu dandeessanii. Fa la xa kanaan immoo lakkoofsa lama gashitanii shariikaatti ergitanii gubbaarratti akkuma arguu jirtan 959 kunoo akkuma asitti arguu jirtanii 959 asitti barreessitanii gadii kanarratti immoo as gadii irratti immoo kunoo akkuma arguu jirtan la kunoo kanarratti immoo fa la xa lakkoofsa lama riyaala 15 Saawudiitiin daqiiqaa 50 alaaxuulii haasa'uu dandeessu. Egaa hordoftoota kiyyaa kanarraa akka barattanii itti fayyadamtanu warri gara biyyaa dawwaluu barbaaddanii isiniin jedha. Bilbilaatii irraa fayyadamaa waan isiniin galle immoo koomentii jalatti na gaafachuu ni dandeessanii. Egaa YouTube kiyyaa seentanii subscribe like akkanaa gootanuun isiniin jedha. Haga barumsa biraatiin